አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታመ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከበጀምቶታ ወርዶፍቶታ የስራቱ በከም ጅርቱ ነጋኺ ስኒን ጀዳ በገነጋና ታተኒ ስኒን ጀዳ ቪዲዮ ብራቲን ዴቢኤ ጅራ ቪዲዮን ባዲያ ሂድኑ ሰሞነ ከነ ዋን ቆሪ ጅሩፍ ከረ ባዲያ ዴቢአ ጅራ ሰኒፊ ana waliin daawwadhaa isiniin jedha. waan ani itti bohaarellee isinitti bohaaruun dirqama. akkasii isiniin jedhaan taansee waa'ee aadaa aslii dubbatu barbaade. innis asliin haadha kiyyaa fi du'aa inaaf godhaa jedhee gara uummataatti deeffatee jira. haadha isaa rabbiin fayyaa guutuu, fayyaa ishii duriitti rabbiin ishee adeemsu, fayyaa duubaan dhukkubni hin jirre rabbiin ishee laafaa kennu, isallee rabbiin isa ciisu inshaallah. namni namarraa dhukkubsatuun hedduu ulfaata. osoo namni sun dhukkubsate irra wayyaadha. maaliidhaaf jennaan namni dhukkubsate sun miidhaa nama, garuu immoo namni jalaa dhukkube sun qalbiinsaa dhukkubsataadha. saniifi rabbiin inshaallah fayyisee isaa gammachiisu haadha miti haati gaachana ofiiti. kan yeroo ati gammaddu si faana gammadu, kan yeroo ati gadditu si faana gaddu, kan yeroo ati rakkattu si faana rakkatu haadha jechuun qalbii miti. kan qabnu si rabbiin umuriin ofanii. rabbiin gafuurur rahiimidha. namarraa dhagahamu, namarraa qaybalamtu hin beekamu. ani beekaa miti, an du'aa gochuu hin danda'u jettanii irraan qusatiina du'aa godhaaf isiniin jedha. an akka kiyyaatti yoo waa rakkadhee jiraadhe yoo namni du'aa inaa godhu baay'ee gammada. maaliidhaaf tarii nama sanarraa waan rakkadhe sana diddaffiitti argadha waanan jedhuuf namni yeroo du'aa inaaf godhu baay'ee gammada. tarii namni akka kiyyaa jiraachuu danda'a. saniifi du'aa hin barbaachiftuudha. du'aa immoo nama hundarratti deeffachuusaa maashaallah tabaarakallah innuyyuu nama beekadha. kana kophaa isaatti cinqamurra namarratti deeffate namni illee hanga tokko du'aa yoo godheefi namarraa qeebalamtuun beekamu. wallahi rabbiin inshaallah isaa gammachiisu dhugaa dubbatuudha. kan hedduu tokko garaan nabada. maaliidhaaf haadha jechuun gabaan ishee bitanuu hin jiru. haadha ofii nama harkaa deemnaan asiin deebitu. rabbiin qalbii isaa gammachiisu jedha. ishiillee fayyaa isaatti ishee adeebisu. akkasiidha hundi keessan bakka jirtanutti dogongora isaa laaltanii garaatti hin jabaatin du'aa godhaa. namni addunyaa kanarratti hin dogongorre hin jiru. hin dogongorasii hin deebi'asii. saniif haadha isaa sana du'aa godhaa fi isiniin jedha. isiniin illee yoo isin du'aa gootanii fi malii kan illee akkasumatti isiniif illee du'aa gooti. khayriidhaan nama yaadachuun khayriidhaan yaadachuudha. akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. nafaana turtii gaarii isiniin jedha. viidiyoo babbareedduu gara fuulduratti argitu akkanumatti na waliin tura.
ايش تبغى انتي؟ تبي شيء؟ تبي شيء؟ اديكي شيء؟ فردي فردي. Waaw, maashaallah tabarakallah. Asitti immoo kan argitan waancadha. Kun hundinuu waancaa kan fardaan argateedha namticha keenya jechuudha. Fardoota kara 20 wayii qaba. Maashaallah tabarakallah. Garuu bakkee ammaa kanatti bineensota baay'ee horsiisee akkasuma fardillee hin jira. Lukkuun illee jirti. Ro'oonni illee jiru. Garuu gibbii san keessaa gadi hin ba'an hundi isaaniitu. Bineensa garaa garaa illee horsiisee leencaa fi maalidha. Garuu mootummaan achii waan dhorkeef achii baasee jedhanii duraanii arabaa wayii nyaate moo waan ta'e jedhan bineensuma inni ofiisaatii horsiise sanaa fi dhorgame. Amma waan xixiqqoo nama nyaachuu hin dandeenye yookaan nama ciniinuu hin dandeenye waan akkasii achi keessatti dhiisee akkanatti des nama jedha kun.
baatii lammaffaa moo sadaffaadhaan beeku keessa jiraachuu malee kun Ameerikaa fakkaatti akkanatti maashaallah tabarakallah maashaallah irraa jira. Akkasitti karaa manaa galaa jira. Erga keessummaa gaggeessinee jennee nuti ijoollee sararamuun achi buufatti afnee arabanii dura galanii nuti immoo waan mana qulqulleessuudhaa fi rannee keelloo walitti qabnuu buufatti afnee sanuu kanatti argannee fi ijoollee akkana waraabne malee guyyaa biizii turre. Miidiyaan sun guutuun hin mul'atu maashaallah maatiin jara baay'eedha. Teessoon amma sanaatu akka subhaanallah dhiirti dubarri wal faana teessee Itoophiyaa janabiin illee wal faana teessee ani wal marraa arge dhiira dubartii wal faana teessoo wal marraa arge zamanni jijjiiramuun akkanatti dhiira dubarallee wal faana teessisee mataa kutaa oolanii garuu nyaataa irratti yeroo nyaataa ittiin hirribu biyya seenii nyaate teessuma walumaan taa'anii akkasitti erga isaan gaggeessinee jennee galaa jira. Garuu keessummaan yaani nama Oromoo osoo hin ta'in firummaa maatii mana michaati namticha manaa jechuudha. Akkasi adda azimaa keenya raawwanne gara manaa galaa jirra. Jiddaan keenyallee kana fakkattee akka ilaalaan waliin turaa isiniin jedha. Seenaan nan dagata.